دقيقة لا وطن ايه بس دقيقة لا كريم. Akkam jirtu ilmaan Oromoo biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, addunyaa dhumarratti argamtanu har'a kan asitti walitti qabamnee artiistota Oromoo bebbeekamoo kan akka Elemoo Alii, Kadir Martuu, Taajuu Shurrubbee, artiist Abdii Fadiisii fi qeerroowwan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiran waliin steetii Baavaariyaa keessatti magaalaa Laandisuut naannoo jedhamtutti argamna. Dhimmi nu asitti walitti qabamnee fi garasitti amma ni deemna. Dhimma guddaadhaa fi dhimma hunda keenya laallatu dhimma aadaa Oromoo keessatti iddoo guddaa qabudha. Egaa ana bira hayyuu Oromoo beekamaa tokkotu nu biratti argama. Bakka inni jirutti ani ijoo dubbiittiin seenu isumaaf ani dabarsa. Artiist Elemoo Alii waan walitti qabamneef utuu uummataaf beeksifte. Fayyaa ta'e abdii kiyya galatoome guddoo wanni inni dhaammatu anilleen har'aan ta'an asitti isin jidduutti argamee qophiis tahee yookaan qophii araaraa waan jiru irratti hundoofneeti mana Fatihaatti walitti dhufne galatoome isin jenna Fatihaa teenyaatillee. Asirra dabree obboleeyyan kiyya warri waan kana irratti wajjin hirmaachaa jiru kabajaa gurguddoo qabdanii dhimmi dhimma Oromoo hundaati. Kan nama tokkootii miti. Nu hundaatu ittis gammada ittillee sablata. Isa suniif ammoo furmaanni guddaan kan jiru yeroo takka illee Oromoon sirna qabdi, heera qabdi. Gatta'aniiti namni kun haasawee waan rakkatanii fi rakkoo jirtuu fi gammachuu jirtullee waliin haasawee furmaata laata. Isa sun egaa amma wanni nullee dinqee akka waan kana gatteenyee akka namaatti haasoynee araara buusuudhaaf carraa gochuu irratti tattaafannee galatooma baga dhuftanii obboleessa kiyya artistii keenya jaalatamaa kan Oromoon marti jaalattu. Namni hin dogoggorre hin jiru addunyaa kanarratti. Namni hin balleessinees hin jiru. Badii dalagamte suniif dhiifama nulleen akka nama tokkoo ta'anillee dhiifamaan jira. Obboleessa kiyyalleen gama isaatiin waan dalagame sun akka badiitti nu fudhachuu isaatiif galatoomin jaanii caalaa ammoo of keessaa gabbahee inninis waan ammatti haasawaa jiru kanarratti akka nu haasawullee barbaanna. Guddoo isinitti hin dheeressinu dhiifama badii dalagamte hundaafuu dhiifama isiniin jenna. Obboleessa kiyya itti dabriitii. Ayyee kabajamoo wallisaa keenya guddaa Dr. Elemoo Aliitii fi akkasumatti hundee isaa lafa Jarman keessatti hayyuu keenya guddaa obbo Abdiidhaa wajjin akkasumatti haadha manaa isaatii fi akkasumatti artisti gartee Abdii Tayyibaaqoo akkasumatti artistii keenya kabajamoo guddoo Abdii Fadees akkasumatti artisti Saadii fi akkasumatti artistii keenya hayyuu Oromoodha akkasumatti wallisaa keenya kabajamoo Taajuu Shurrubbee akkasumatti gartee kabajamtuu ulfaattuudhaa fi tamana kana keessatti illee haala gartee wanni kun itti qindaa'u nu goote kabajamtuu adde Fatihaa baay'ee galateeffachaa maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan akkasumatti illee Iliyaas hiriyaa kiyya kabajamaadhaa fi tiksaa kiyya akka gartee Ingilizirraa wajjin dhufne wajjin ta'uudhaan gaa amma gartee akkuma isaan ja'anitti Oromoodhaaf jecha Oromoodhaan wallabeetiin jira. Oromoodhaaf jecha Oromoodhaan wallabeetiin jira. Isa kanammaas dhiifama hoggaa gaafannu olaantummaan osoo ana ka gaafatutti hin dhagayamin isa dhiifama naa godhuttis osoo olaantummaan hin dhagayamin kaayyoo uummata Oromoo irratti bu'aa bahii dararaa guddoo uummanni kun waan ragaa ta'anii jiraniif dararaa guddoo geessisaniif jeequmsa sammuutu jira. Jeequmsa sammuu sanis wanni fide adeemsa siyaasaa uummata Oromoo isa wal dhawaadha. Inni wal dhawaan kunis beekumsa waan nuti hin qabneef barumsa waan hin qabneef waan san keessa jaalala ilmaan Oromootiin lixuudhaan dogoggorri sun dhibbaan dhibbatti uumamee jira. Dogoggorri uumame sunis obboleeyyan kiyya ilmaan siikoo mandoo irratti uumame. Ilmaan siikoo fi mandoo irratti uumame jechuun ilmaan Oromoo hunda irratti uumame jechuudha. Ana irrattis uumame jechuudha. Siikoo fi mandoo uumame jechuudha. Kana waan ta'eef jeequmsa sanirraa ammaas gara dhiifamatti maaltu fide jennaan haalli siyaasaa adeemsisaa akka duraanirraa amma wayyaawaatti dhufe. Dhiinni ilmaan Oromoodhaa yeroo baay'ee akka artistiin ilmaan Oromootti hubatuu fi akka gartee namoonni biraatti hubatan garagara.
Artistiin akka malee ilmaan Oromoodhaa jaalata. Itti dararame maaliif qabeenya keenya waan ta'aniif ilmaan Oromoo kun itti hiyyoomne waan ta'eef itti jiruu keenya dhabne waan ta'eef wanni hedduun tokko simacheessa. Haalli ammaas muuxannoo feesbuukii irratti wanni arginu wanni gamaa gamana deemu kun sammuu keenya waan nu rukuteef nuti biyyarraa waan dhufneef dhiini dhangala'ee dhiini yeroo bilisummaa Oromoodhaan ni dhangala'ee sunii fi wanni harkaa guddannees dhiiga waan ta'eef dogoggora akka malee keessa buune. Isa kanaaf dhiifama guddaa gartee hawaasni siiqoo fi mandootis uummanni Oromootis akka gartee maqaa isaa kabajamaadhaan Ramadaaniin as deemaa jira. Dhiifama akkanaa godhu maqaa kabajamtoota kanaatiin niin gaafadha. Maqaa kabajamtoota goota wareegamaniitis niin gaafadha. Maqaa kiyya kabajamaas niin gaafadha. Akka kanaa. Gara qabxii isa dhumaatti deemuudhaa fi warri kaan yoo yaada qabaatan itti da'uu dandeessu. Sagantaa iftaanii Apriilii 13 magaalaa Nuurambarg irratti gaggeeffamu koonsartii araaraa akka ta'u jenneerraa isarratti immoo hundi keessanuu argamtanii jaalalaaf gammachuudhaan akka waliin dabarsinu dhaamsa koon anis dabarsuu barbaada. Galatoomii artistii keenya Kadirmartuu weellisaa keenya fayyuu keenya Elemoo Alii hundi keessanuu galatooma yoo yaada qabaatan hundi keessanuu hedduu galatoomati. Anis yaada gabaabaan qaba waa'ee araaraa kana ilaalchisee hanga wanti kun koonsartiin kun qophaa'e irratti dhugatti hedduutti dadhabnee jira. Keessumaa Abdii Fadis, Sa'ad Ismaa'il, Abdii dhugatti waan kana irratti hedduu yaadaa turre maaliif jennaan Elemoo Alii jechuun nama dhugatti hayyuu Oromooti. Hayyummaa bira dabree nama gartee sila irra jeneraalummaadhaan sila irra moggaafamu keessaa nama tokko. Maaliif jennaan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti karaa walleetiin, karaa gargaarsatiin, karaa humnaatiin yeroo dheeraa nama dhugatti asmaratti deddeebi'aa ture jechuudha. Keessattuu qabsoo Oromoo keessaa yeroo namni galetti artistoonni hundi keessa galanitti baay'atee jechuudha. Inni gitaara isaa qabatee gizee adda addaa achitti deemaa ture. Kanaaf koonsartii kanarratti uummanni keenya akka irratti argamu tariitii nagaanis akka koonsartiin kun qophaa'ee akka inni dhumatuuf yaalii godhaa turre. Yaalii kanarratti itti milkoomna jedheetiin yaada dhibbarraa dhibbatti. Haa ta'uuti ammoo artistiin keenya jaalatamaa fi kabajamaan Kadir Martuudha. Dhiifama inni gaafateef dhugaa baay'een itti gammadan akka kiyyatti hedduutu akka itti gammadu uummanni Oromoo itti gammada jedheetiin yaada. Haa ta'uuti ammoo tunoo wanti yeroo agartee namni gaafa waan takka sooshaal miidiyaa kanarratti dubbatu kabuu keessa waa hedduutu jira jechuudha. Namoota adda addaatu bukeessaa jechuudha. Tokko abbichi yaada baatee kabuu keessa ammoo tunoo waan san baay'eedha jechuudha. Bakka maqaan dhaabee sanirraa dhalatee fi yookaan agartee ilmaan sukkoo maddoo keessa dhalatee fi kan dhalatillee kabuu keessa waan kana hedduudha jechuudha. Kanaaf wanti nuti barbaannu zamanni amma nuti keessa jirru kun zamana Oromoon itti dhiifama walii godhe jechuudha. Kanama ajjeesee biyya keessatti itti dhiifama walii godhe jechuudha. Kanaaf wanti nuti har'a nu barbaachisu dhiifama garaa qulqulluudhaan waliif goonee wal bira dhaabbannee artistii keenya kana kan dhugatti biyya Ameerikarraa yookaan biyya birarraa Kanaadarraa keetiin biyya kana dhufe kan bira dhaabbachuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoo biyya Jarmanii keessa jiru hundu wanni nuti Oromoo walittiin beekamtu wal gargaaruudha jechuudha. Garaa qulqulluudhaan wal bira dhaabbannee waan har'a jiru kana artistoota kana fuula gaariidhaan biyyi Jarmanii keessattuu keessummaadhaan uummanni Jarmaniidhaa akka keessummaa kabajee galchu ifatti agarsiisuu qabna jechuudha. Fakkeenya wanni tokko Facebook irra wanni deemu hedduun ni jira. Kanneen waan akkanaa kana fudhatama dhoowwine tokkoffaa wanni nuti godhuu qabnu nagaan koonsartii kana xumurree fuula jaalalaatiin addaan galuu qabna. Hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Baay'ee galatoomaadha. Akkuma aadaa keenyaatti ilmi namaa ni balleessaa. Obboleessi kee tokko waggaa balleesse gosa qabaa. Gosti Oromoodha. Lafaa ka'eeti uummata isaattis takkaa gosa isaatti takkaa uummatuma Oromoo hundatti bada tahaa. Kanaaf akkuma aadaatti manguddoon teesseeti araarsitii nuti gaarraan tana wallisaan keenya guddaan kun inni nama muuziqaati. Nama muuziqaati artistii beekamaadha. Jaalatamaadha. Sababa gaajiruu baqaa tanaan istirasa keessa galee biyya Ingilizitti kophaa mudachuudhaan haala adda addaa keessa seenuudhaan gamuchaan kun rakkoo hedduullee dabarsee san keessa dallee dabree kana gartee hawaasatti balleessee jira. Kanaaf akkuma aadaa keenyaatti
uummanni Oromoo bal'aan nuti bifta keessanitti gartee manguddummaadhaan teenyeeti gartee wanta jennee garaarraa fudhattanii akka obboleessa keenya Kadiir Martuudhaa dhiifama gootaniif isiniin jenna Kadiir Martuudhaa amma booda akkuma isaa akka duriitti Oromiyaa guutuudhaaf sadarkaa duraarra ta'ee muuziqaadhaa fi jaalalaan hawaasa isaatii wajjin akka deemu ammarraa kaasee maqaa keessan kabajamuudhaan isa gaafannaa kana booda waan biraa keessa kan galle galatoomaa isiniin jaallata. Takka ammallee amma har wanni guddaan bakka kanatti walitti qabamneef amma namoonni hedduun Kadiir Martuu wanni inni gara biyya Jarmanii dhufeef kaayyoon guddaan amma akka Dooktor Elemoo Alii Aliitirraallee hubanneefitti Dooktor Elemoo Alii dhiheenatti gara biyyaa galuuf deema. Osoo gara biyyaa hin deemne mucaan kun ilma kiyya uummata Oromoo gosa komandoo arrabsee yookaan isa biraa wannummaan fedhayyuu uumamu nu hunda Oromoo guutuutu bakka bu'ee wanni kun nama hunda gurbaa kan Oromoo guutuudhaan walitti araarsuuf wanni guddaan koonsartii Kadiir wanni as dhufeef araaraa fi akka amma hubachaa jirutti jechuudha. Kabiraan mallee obboleessi keenya Kadiir Martuu akka uummata Oromootti illee waan isin balleessa hundaa biyya Awurooppaa kana hiraara adda addaatu jira. Namni biyyarraa bahee as jireenyi biyya alaa kun sirrii malee ulfaata. Cinqaa keessa namni tarii waa nama harkaa bahuu hin danda'anii garuu ammoo Kadiir akka dhuunfatti illee hin beeynan nama ammeenya garatti qabatu miti. Waanuma jedhe san hundaa irraanfatee jira. Kanaaf akka uummata Oromootti haadha mootummaa kaleessa nu fixaa bahees dhiifama gogoonee jirra. Wanni Kadiir afaaniin waa harkaa bahanii dhiifama guddaa akka goonuufii fi ammallee anu bilisiyyee Kadiir Martuu wanni ani sitti himuu fedhe. Haadha ummata hunda duratti fi ummata Oromoo ka viidiyoon si daawwachaa jiru duratti waada seenta. Uummanni Oromoo si jaallata. Osoo si jaallachuu baannee asitti hin dhufnu deebi'uu qabdaa fi ummata Oromoo duratti waan kana waan lammata akka waan akkana akka lammata hin deebine. Ati artiistii Oromooti leeviliin keetillee gadi deema. Atillee amma kanaaf siifillee waan gaarii hin ta'iniif lammata waan akkana akka ittiin deebine akka waan uummata Oromoo addaan dhiigaa dhuunfaa keetillee namoota hundaafuu akka modeela taatu feenaa galatoomis hin jedha. Akkasii koonsartiin guyyaa sabtiiti namni tokko akka irraa hin hafne geggeessaa Dooktor Elemoo Aliiti. Wan Dooktor Elemoo Aliin waggoota qabsoo hedduu booda gara biyyaa deebi'aa jira. Hundi geggeessaa isaatii sabti as deemtana magaalaa Nuurambarg Furtishiraatitti hundi keenya yoo akka hin hafne namoonni Kadiirittis muufattan Kadiir dhiifama gaafatee jira. Nulleen rabbi ka dhiifama nama dhiifama goonee jirra. Akkas bakka baatiin soomana as deemu jirti. Akkasii galatoma. Anilleen yaadaan qaba. Ani baqataadha amma durallee hin qubanne. Garuu baqataa ta'ee immoo rakkoo uummata Oromoo jidduu jirtu anis itti gaafatamummaa guddaan qaba. Akkuma Kadiiriitu jechuudha. Waan kana jaalalemoo qopheessine jennee gisee ol taane jaalalemoo wajjin yoo ta'e Kadiir Martuu jaalalemoo wajjin dhufee guuzanuu oolee uummata Oromooti wajjin walitti araarsee seenaa xiqqoo takka illee dalagachuun qaban kan Jarman keessa jiru jechuutti itti dadhabee itti as gahee jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa addunyaatti argamtan Dooktor Elemoo nu jidduutti argamanii Dooktor Elemoon akkuma isin hundi keessan beektan umrii isaanii guutuu waggaa 40 ol jechuudha. Qabsoo Oromoo irratti nama umrii isaanii fixan jechuudha. Kanaaf imala isaan geggeessuudhaaf isaan cinaa dhaabbachuu fi obboleessa keenya artistii kabajamaa fi jaalatamaa feemasa aktiivistii fedhe Dooktora fedhe caala beekamu Oromoo keessatti jaalatamu. Namni Kadiir Martuu albama isaa jalqaba zamanni yoomuu irratti jechuudha. Hundi keessan kan beektan kan ittiin hin faraddayin hin jiru. Kan ittiin gartee hin ciqalfatiin hin jiru jechuudha. Kanaaf san hunda keessanii san hunda yaadachaa obboleessi keenya ilmaan sikkoo mandoo dhiifama isin gaafatee jira. Rabbillee rahmata namaa godha, araarama namaa godha, ilmi namaa ni balleessaa, kennaa miti alagaafuu dhiifama gochaa turree itti jirras. Kanaafuu obboleessa keenya Kadiir Martuutiif dhibbaan dhibbatti Oromoo qulqulluu taate dhiifama gochuu fi qabnaa innis gara istuudiyootti deebi'uu qaba jechuudha. Istuudiyoo isatti deebi'ee innis kana booda artii Oromoo barsiisuu qabsoo isaa ta'u jaalala isaa ta'uuti waan kaayoo artii irratti ni hojjetanii dalagaa abdii guddaa irraa qabna. Uummanni Oromoo bakkuma jirtanii akka dhiifama gootaniif koonsartii iftaanii, koonsartii araaraa, koonsartii jaalalaa keessattuu abbaa keenya hangafa keenya qabsoo kan nu barsiise
kagartee gitaaran Oromoo gartee qeerroo hiriirse jechuudha. Artistii kabajamaa fi jaalatamaa keessattuu hundi isaanii biyya galanii jiran. Kun waan godhatee jira. Artistii kophaa isaa biyya alatti hafe. Gartee Elemoo Aliitii artistii kenna. Kana jajjabeessuu qabna. Isa cinaa dhaabbachuu qabna. Sagantaan guyyaa boru godhamu sagantaan guddaan kasaati. Inni lammata araara artist Kadir Martuuti. Kanarratti ammoo warroonni sagantaa kana qopheessitan obboleettii ta'e qaalii jechuudha. Jaalatamtuu kabajamtuu Fatiyaa Galatu Bijennaanii Abduu Qaadii Abbaa Jaban Abbaa Qeerroo ijoollee biyya Jarmanii haadha manaa isaa Fatiyaa wajjin Galatu Bijennaanii artist Taaj Shurrubbeetii fi akkasumas Abdii Faddis Qaqqaalii Qeerroo biyya Jarmanii hundi keessan galatoomaa koonsartiin iftaanii koonsartii araaraa koonsartii jaalalaa fi koonsartii geggeessaa kabajamaa Dooktor Artist Elemoo Aliitii galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa Fatiyaani. duraan dursee baay'ee galatooma ana kabajanii as mana kiyya dhufuu keessaniif baay'ee galatooma ani wallaahi dhugaa hedduu gammachuun natti dhaga'ama keessaa bakka kanatti mana kiyyatti akkasitti walitti qabamne so wanni ani dubbachuu barbaadu artistii keenya ofii guddifannaa hamaa kennallee nuti ofitti qabachuu qabna malee kuni nu balleessee jirra jennee garas ofirraa darbuu hin qabnu yoo balleessellee balleessaa isaa nuti Oromoon tiifachuu qabna nama kana. Eessa darbiname? Mucaan kun haa arrabsu haa fedhu nama ajjeesellee dhiifama godhamaaf miti. Arrabsee jira, dogoggoree jira, dhiifama gaafatee jira. Akka aadaa Oromoos, akka shari'aas, akka seeraas yoo ta'e nama dhiifama gaafatee irraa fudhatanii ani akka sikkoo mandootti irraa fudhadhee jira. Isinis irraa fudhannee yeroo itti Oromoo guutuu irraa fudhate galatooma baay'ee irraa fudhannee jirra. So baay'ee gammadnaa sabtii guyyaa araaraa hedduu ijoollummaa muuziqaa keetiin guddannee muuziqaa keetiin jaalannee so baay'ee galatoomi. Baay'ee gammanne. Kanaafuu taasisu dubaratti adda barsiisuu takka hoo jiraatu taate artistoonni Oromoo artistiillee taatanii walitti buufattan akka ilkaan walitti buutan hundi keessan jechuudha. Nulaatanii artistoonni Oromoo hundis dhiifama walii godhuu qabdan. Artisti Oromoo aktiivistoonni namoonni qabu walitti buufatan nulaatanii hundi keenya bakka adda addaatii dhufne rabbi asii waliin nu qabee kun sanyii mootii jira abbaa Jifaarii kun Baalee dhufee kun ammoo ilmaan Afar Qalooti kun Sikkoo Manda hundi keenya asitti warri Oromoo fakkaan walitti qabamanii jira jechuudha. Kanaafuu kana laaltanii hundi keessan Akkuma gaafa duuni irra wal taane isin gartee baara irratti wal jaalanaan dubbiin baaraa birri akkuma baaraa irratti nu godha akkuma lafa buune akkuma gaafa baaraa irra wal jaalan isin wal jaalatu wanni kun baay'ee nama gammachiisa. Nutillee karaa dheeraa dhufnee asitti waan akkanaa kana sarpiraayis nu gootan waan nama gammachiisu dhiifamallee ol godhuun waan rabbii jaalatu haalaan nu geessisan isinillee galatooma waan dalagdanillee waan gaariidha waan itti boontanii hedduu galatooma isin jenna. Fatuun haadha warraa obboleessa kennu hangafa kenna abbaa Oromoo Jarmanii Abduu Qaadii Abbaa Jabalii yaada yoo qabaatte hin saafattii xiqqoo. Baay'ee galatoomii Elemoo duraan dursee Kadir Martuu baay'een jaalladhaanii baay'een kabajanii miidiyaa irraa baduu isaatiin siidii isaa baay'ee yaadne amma immoo dhiifama gaafatee Oromootti as deebi'uu isaatiin baay'ee gammadeera baay'ee galatoomii jedha. Okay, galatooma kana caalaa isinitti hin dheeressinu sagantaa iftaanii akka dhuftanii hirmaattan Oromoonni biyya Jarmanii keessa jirtan kan biyya Awurooppaa naannoo Jarmanii keessa jiraattanus otuu dhuftanii gaariidha. Hayyuu keenya hangafa keenya artist Elemoo Alii, weellisaa Elemoo Alii fi weellisaa ammas immoo Kadir Martuu jaallatamaa hundi isaanii dubbatanii qabsaawaa isallee waliin akka gaariitti dabarsinaagaa kanumaan galatooma nagaatti isiniin jedha. Yaada waliigalaa Kadir maal dhaamachuuf? Yaadni waliigalaa isa kana walumaa galatti gartee tokkummaan ilmaan Oromoodha. Daran cimeetti fufuudha qaba. Tokkummaan ilmaan Oromoodha ammas abbaan fedhe waa balleessu baateef raafamuu isa hin qabnedha. Tokkummaan kan uummataati waan ta'eef. Namoota dhuunfaatiin tokkummaan Oromoodha raafamuu hin qabu. Tokkummaan uummata Oromoodha namoota dhuunfaa sarraasuu danda'uudha qaba malee. Raaseetis akkanatti dhiifama gaafachiisuu danda'uudha qaba.